Godinaan Baalee aanaa Garfaatiin bara kana initiatiivii misooma qonnaa mootummaan qabate milkeessuu fi dhaabbilee miti mootummaa hojii qonnaa irratti hojjetan waliin qindoomuun waan hojjennee fi oomishaan gaarii kan abdatan ta'uu qonnaan bultoonni godinichaa ibsanii jiru. Qonnaan bultoonni aanaa Garfaa uruun isaanii daawwatame yaada kennaniin kanaan dura teekinooloojiiwwan qonnaa guutuutti gargaaramuun oomishaa waan hin turree fi oomisha argataa turan gadaanaa ta'uus ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana deeggarsaa fi hordofii nuuf taasifameen teekinooloojii qonnaa guutuutti gargaaramuun qamadii sanyii filatamaa dhaabbata miti mootummaa sagantaa Alliance to Celebrate Agriculture Growth nuuf kennetti fayyadamuun kilaastara misoomaa waan jiruuf callaa gaarii ni abdannaa jedhaniiru. Wanni ani itti fayyadame maalinni yoo kajettu taate akka kennaatiitti sirri'eejiin kun kan nuu kenne hektaara tokko tuqaa 5 waagi marsaa afuritti afuufne akkaataa kanatti sadarkaa kana gahee jira. Oomishni wanni ani sirraa eegu ol'aanaan isaa 90 gadi aanaan 65 jiddu galeessa 75 hin gala jedheetiniin akka kilaastera kanaati. Asin dura ani akkaataan itti lafa kana oomishaatiin hin ture sararaanii miti deebee ammoo argitee kilaastera hunda ka guuttateetiin jedheemti. Akkaatama saniin asin dura sarara malee dalagaatiin hin turre bara baranaa sararaan dalayne lafa kanarraa yoo xiqqaate wayitii sararaan hin dalayne sanitti kan nu argannu kumtaala 40-30 ture. Bara baranaa ammoo argiteetiin kilaasteraan akkanatti argiteetiin fayyadamuudhaan haala gaariidhaan dalagamee oomishni amma isin oorruu irratti argitan kun argamuu danda'e. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Garfaa obbo Adam Manguyyee bara kana initiatiivii qonnaatiif xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiruun aanichatti lafti heektaara 35 fi 834 oomishaan garaagaraatiin oomishamaa jiraachuu himanii jiru. Kanarraas callaan kumtaala miiliyoona 1.5 kan argamu ta'us himaniiru. Lafti kilaasteraan ijaaramee naannoo kanarratti baay'ina kilaastera naannoo 1,656 kan ta'u lafa naannoo 24,000 fi 915 kan ta'u qonnaan bulaa abbaa warraa naannoo qonnaan bulaa 17,000 olii ta'u kilaastera kanaan gurmaanii hojumaata kilaastera kanaatiin yeroo ammaa kana oomisha isaanii kan kunuunsaa jiranidha jechuudha. Bulchaan aanaa Garfaa obbo Awwal Ibrahim sagantaa daawwannaa kanarratti argamuun akka jedhanitti jiruu fi jireenya qonnaan bulaa fooyyessuun bira darbanii dinagdee akka utubanii fi damee qonnaatii fi hojii fakkeenyummaa qabu hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Gadi bu'ee qonnaan bulaa keessa oolee buluudhaan jechuudha. Qonnaan bulaan paakeejii guutuu akka fayyadamu oomishaaf oomishtummaan dachaadhaan akka dabalu qamadiin silaamoo ekspoortii goona jenne sun qabatamaadhaan akka argamuu akka danda'u karaa qulqullina qabuun akka oomishamu hojii guddaa hojjechaa turreerra. Qamadiin amma haala argitan kun guyyaan har'aa maasii qonnaan bulaa daawwannaa maasii qonnaan bulaati kan gaggeessaa jirru. Waan daawwachaa turre keessatti teekinooloojiitti illee fayyadamuun qabatamaadhaan mul'ateera. Qindeessaan dhaabbata miti mootummaa sagantaa Alliance to Celebrate Agriculture Growth damee Oromiyaa obbo Shamsuu Baay'isaa akka jedhanitti dhaabbatichi hojii mootummaan damee qonnaatiin hojjetu milkeessuu fi sanyii filatamaa oomisha gaarii kennan qonnaan bulaa fi dhiyeessaa jiraachuu himuun kaayyoon daawwannaa kanaas muuxannoo gaggaarii aanaa Garfaatti argaman iddoo birootti babal'isuu ta'uus eeraniiru. Of danda'uu fi keessattuu achii darbinee midhaan biyya alaatti erguu irratti kallattii mootummaa kaa'e irratti deeggarsa tumsa gochuudha. Adeemsa kana keessatti akka Oromiyaatti godinaalee 4 keessatti aanaalee 8 midhaan gosa 3 dabalatee akaakuu midhaanii gosa 8 qonnaan bulaa 1,193 irratti hojjetaa jirra jechaadha. Qamadii ilaalchisee godina Baalee aanaa Garfaa ganda Alii fi ganda Illaanii irratti hojjetaa jirra. Qonnaan bulaa 120 irratti kan hojjetaa jirru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Aliyyi Muhammad gama isaaniitiin fayyadamaan makanaayizeeshinii qonnaa fooyyessuun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluu fi qamadii biyya alaatii galuu hambisuu fi godinichatti qamadii lafa heektaara 200,000 fi 38 ol misoomaa jiraachuun kanarraas callaa kumtaala miiliyoona 9 ol kan argamu ta'uu ibsanii jiru. Bara kana baay'inaa fi qulqullinaan kilaasteraan waan misoomee fi oomisha bara kana argamurraa callaan kumtaala miiliyoona 3 alergii fi kan olu ta'uu obbo Aliyyiin dubbataniiru. Waliigala akka Baaleetti misoomsaa jirru keessaa lafa heektaara 261 isa keessaa kilaasteraan lafa heektaara 180 ol ta'u kilaasteraanii kan misoomaa jiru qamadiin qoftee jechaadha. Waliigala isaa akka Baaleetti aanaa tokko keessatti lafa heektaara 161 faca'u keessaa 240 qamadiidhaan uwwisuuf karoorfannee isa keessaa guyyaa irratti kan maasarra jiru lafa heektaara 238 ta'u yeroo ammaa kana qamadiin uwwifameetti sassaabbiidhaaf qophaa'aa kan jiru ta'uu isaati. Haala qabatama godina keenyatti lafa heektaara 238 jiru kanarraa naannoo oomisha miliyoona 9 ol ta'u argachuudhaaf karoorfannee jira. Ispoortiidhaaf naannoo kintaala miliyoona 3 ta'u karoorfannee yeroo ammaa kana qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'anneet
liqiin yuuniyoonota kennaa fi waldaa kennaaf mijateet yeroo taanu keessatti oomishni qonnaan bulaa harka jiru kun bakka tokkotti sassaabamee gabaa alaatiif kan dhiyaatu ta'a jechuudha.